Bulchiinsi magaalaa Adaamaa kilabii kubbaa miilaa magaalichaaf affeerraa irbaataa taasise. Itti gaafatamaan siyaasa paartii magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo saganticha irratti argamuun garicha jajjabeessaniiru. Kilabichi taphoota afran darban walitti aansee injifachuun morkii liigicha keessa turuuf taasifamu kan cimsate yoo ta'u, taphoonni lamaan hafan magaalaa Hawaasaa fi Faasiil waliin morkatu ammoo baay'ee murteessoodha. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qabatoo kilabichi taphoota hafan injifachuuf kaka'umsa gaarii irra akka jiru dubbataniiru. Hamileen baay'ee dammaqee jira. Injifannootti erga deebi'anii booda kaka'umsa guddaa qabanii qindoomina guddaa qabu. Kanaaf injifannootti turgaa jira jechuudha. Hamileen isaan keessa jiru, kaka'umsi isaan keessa jiru. Yeroo ammaa kana shaakala gaggeessaniiti kan wanjirraa dhufaa jiranii. Kanaaf baay'ee dammaqiinsa guddaa qabu jechuudha. Injifannoo tunu turgaa jira jechuudha. Hawaasni magaalichaa deeggarsa taphoota irratti taasisaa jiru akka cimsee itti fufuus gaafataniiru. Deeggaraan taphataa 12ffaadha jedhama. Taphoota arfan darbanittis immoo qabatamaadhaan arginee jirra jechuudha. Yeroo jalqabaa sana Adaamaa keessa turetti dambalii guddaa uumuu keessatti nu bira hanqinni tureera. Amma garuu xiyyeeffannee daangaadhaa daangaatti deeggartoota magaalichaa sochoosuudhaan gara isteediyoomiitti galchaa jirra. Isaanis hamilee horatanii jajjabina argatanii ijoolleen keenya injifachaa jiru. Kanaaf amma taphni gaafa dilbataa gaggeessinu tapha baay'ee murteessaadha jechuudha. Hafuu fi hafuu dhabuu keenya kan murteessu jechuudha. Kanaaf Faasiil wajjin tapha cimaa akka geebaatti ilaalamu kan taphannu waan ta'eef uummanni magaalaa Adaamaa deeggartoonni kilabii keenyaa hooggansa magaalaa dabalatee cinaa dhaabbachuudhaan hamilee toree akka jajjabeessu waamicha dabarsuu barbaada. Rakkooleen akka kilabichaatti kanaan dura mul'achaa turan qoratamuun furmaanni itti kennamuun isaanii injifannoo taphoota darban irratti argamaniif sababa kan jedhan ammoo leenjisaa kilabichaa Abdii Buleeti. Ijoolleen kanaan dura qabxiin gizee tokko gadi bu'aa ol ka'aa ture, baay'ee gadaanaa irra turre. Amma Hawaasaa irraa jalqabne qabxii mo'achuu jalqabne. Haa ta'uuti asitti ammoo yeroo jalqabaatiif tapha afur wal faana mo'achuun kenna kaka'umsa ijoollee adeemsa dhawataan ijoolleen wal simachaa deemuu isaaniitiin gama biraatiin ammoo qabxiin duraan qabnu sun kilabii keenya Adaamaa hin madaalu waan jedhuun irratti walii gallee kana jijjiiruudhaaf ijoollee waliin haasofnee waan hojjechuu qabnu hojjennee xiinsammuun isaaniillee cimee baay'inaan dargaggeessaaf ijoollee muuxannoo hin qabne ka qabnu garuu isaan ciminaan waan nu jennu dhagaanii dirree irratti ammoo tapha afurii dirree keenya irratti gaggeeffame mo'anneerra. Taphattoonnis taphoota hafan injifachuun turtii liigichaa mirkaneeffachuuf ni morkannaa jedhaniiru. Tapha lamatu nu hafa. Tapha lamaan kana nuti kan keessa jirru dirqama mo'uudha. Dirqama mo'uu waan ta'eef dirqamicha san immoo baachuudhaaf qophii guddaarra jirra. Ni goonas jennee abdii guddaa qabna. በጣም ወሳኝ ጨዋታ አለን የፊታችን እሁድ ከፋሲል ከነማ ጋር እነሱም ላለመውረድ ነው የሚጫወቱት እና ከመቼውም ጊዜ በላይ የደጋፊውን እገዛ እንፈልጋለን። አሁንም እያገዙን ነው። የበለጠ ደግሞ እንዲያግዙን በጊዜ መተው እሱ ነው ለነሱ መልእክት ማስተላለፈው። affeerraa irbaataan cinattis taphattoonni fi miseensonni kilabichaa hojiilee diijitaalaayzeeshinii akka magaalaatti hojjetamaa jiran daawwataniiru.